Abbuu maraattee jirtaa deemsiin jedha. Fayyaan qabdu abbooti. Osoo annama siin jedhu ati waaqanaan jettaa fayyaa qabda abbur siin jedha. Kanaaf osoo Iyesuus annama jedhu qaamni lakki ati waaqa jedhuuni sammuun isaa qoratamuu qabaataa jechuudha. Miknyaatuun osoo inni ani nama jedhu ati waaqa jettee waan ta'eef. Amma namnummaan tokko wayii dhufee yaa Abdul Fattah ati waaqayyoo naan jedha. Lakki ani namaa jedhaan. Amma nama osoo an nama jedhuuni waaqa naan jedhu kanaan maal jedhaan meen? Abbuu kun maraatee jiran jedhuuni fayyaan qabu kun xiqqoo qalbii dabarseedhan jedhuuni hin jedhaaniin maaliif? An nama jedheeraan kaa an nama ofiin jedhee itti himee jira. Osoo an akka nama ta'e argu, osoo akka nyaadhaa argu, osoo akka an dhugu argu, osoo akka an rafu argu, osoo akka an rafu argu maal naan jedhe? Ati bar waaqaa naan jedhe. Fayyaayyuu hin qabu namni akkas naan jedhu dhufee jechuudha. Maaliif? Yesus nama rafu, nama nyaatu, nama dhugu, ani namallee nama ofiin jedhe. Mee akka inni rafaa ture haa laallu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti 23 irraa. Yesus bidiruu yaabee barattoonni isaas isa wajjin adeeman. Kunoos qilleensi jabaan bishaanicha irratti ka'ee hamma dha'aan bishaanii bidiricha irra dambali'utti hin ga'e. Yesus garuu rafee ture. Allahu akbar. Allahu akbar. Yeroo inni rafe kana dachiifsama eenyutu eegaa ture? Waaqan rafe moo naman rafe? Jaran na deebisaa maaliif deebii dhabdan? Waaqatu rafe moo naman rafe? Yeroo inni rafe kana dachiifsama eenyu eegaa ture? Rafee eegaa ture jettanii bar hin qaanfattanii isinam. Hin qaanfattanii rafee eegefa jettan. Amma namni tokko burcuqqoo tokko harka qabatee rahaa jennu. Burcuqqoo tokko harka qabatee osoo taa'u yoo muge burcuqqoon sun harkaa lafa kufee hin cabamu hin cabu. Hin caba. Dachiifsamee tana rabbiin eegaa jira osoo rafee maal ta'a? Hin bututa. Hin caccaba hundinuu. Kanaaf rabbiin hin rafu. Wanti jennuuf isa kan. Suuraa boqonnaa 2 ayata 155 irratti لا تأخذه سنة ولا نوم. الله نرف. مي رجع سني أباس القرآن الرا الله نكرف. سورة بقولنا لما آيات ربة توقف شنتمشن. الله ني مغاتين اللي سنكبو هرمني اللي سنكبو. مي رجع سني باس لا تأخذه سنة ولا نوم. قالوا يسوس هو أكرف يرجع جرا. أكرف يرجعني من أرجعني جرا. يسوع أكرف يرجعني من أرجعني مرة سني ديبيا. Ya, me warra argine jettan. Argine dubbisne warra jettan. Argine kunooti. Laal. Rabbiin immoo suuraa boqonnaa 2 ayata 155 irratti Rabbiin isa malee hakan gabbaramaan hin jiru inni jiraataadha waan hundaan dhaabbataadha mugaatiis ta'ee hirribni isa hin qabatu. Hirribni isa hin qabatu. Hirrafu rabbiin hirrafu. Iyesuusoo hataa jee rafa abbo. Allahu akbar. Allahu akbar. Kunoo qilleensi jabaan bishaanicha irratti ka'ee hamma dha'aan bishaanii bidiricha irra dambali'utti ka'e. Yesuus garuu rafee ture. Irrafee diriirfatee rafa abbo. Irrafe. Fataa jee rafe. وجعلنا نومكم سباتا جيبر أكا إني رفل ليك قول ربما إرمني قريتشا فيا المناماتيف قريتشا قدانا فيا المناماتيف في ريسات كير سنجلشا فيا المناماتيف قريتشا ورسني مجاتو تاب كوبي لينكي قدا إن شاء الله عند مليوني قلشا تابي Kanaaf ni rafaa jechuudha. Yesus. Amma yeroo rafu kana waaqan rafe moo naman rafe? Waaqa mu rafan naman rafe jenna bada jara. Ammas waan isin ajaa'ibee dhibne Yesus Kiristoosii kana wanti yeroo baay'ee keessatti yeroo tokko waan babbareedduu barreessaniirani nama ture. Yaa naam nama ture.
waaqni irra foka subii fa ka'ee salaataa bara subii ka'ee fa salaata mee laallu akka inni sagadu ganama obboroon Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 35 meedhadhee ilaallu lakkoofsa 35 ganama barii bara ganama barii amma illee utuu hin ifin ka'ee gadi ba'ee gara iddoo namni hin jirre dhaqee achitti waaqayyoon hin kadhate Allahu akbar amma laal nama ta'uu isaa argine nama rafullee ta'uu isaa argine nama nyaatu ta'uu isaa argine wantoota hunda argine akka inni beela'u argine akka inni dadhabu argine akka inni humna isaatii waa gochuu dandeenye argine amma maal arguuf deemna akka inni nama rabbii isaa gabbaru ta'u arguuf deemna nama rabbiif sagadu akka inni ta'e rabbiif sagada kama cabashaa ta'e kun kanarra isinii dhaaba nama rabbiin gabbaruudha nama rabbiif sagaduudha ganama obboroodhaan nutillee obboroo kaanee salaannaami osoo aduun hin baane alhamdulillah subhii salaanni subhii osoo aduun hin baane salaannaami re innillee osoo aduun hin baane ka'ee salaatee rabbii isaa kadhate jechuudha waaqayyoon kadhate Allahu akbar akkuma san nuti halkan kaanee taajuudhaan salaannamoon salaan laylii kanniin fan salaannamoon salaan halkan keessa in salaanna innillee salaata halkan salaataa bula bara halkan rabbii isaa kadhataa bula nama halkan rabbiin kadhatu nama guyyaallee rabbiin kadhatu akkamii waaqa jettanii mee isinii haa baasu ragaa isaa Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yeroo sanatti Yesuus gara gaaratti ol ba'ee achitti halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bula Allahu akbar rabbiin salaata isaa irraa haqee balu salaataa bula halkan guutuu nabiyyi rabbi isa milkeessee mima nabiyyoonni rabbi bar ibaadaa jajjaba godhanii bar akka nuti imaana dhabne kanaa miti imaana rabbiin itti dhiise imaana ajaa'ibaa rabbiin kenneef halkan guutuu rabbii isaaniitiif sagadaa bulan rabbiin kadhatuu keessatti illee jajjabu rabbii isaanii kadhatan yeroo sanatti Yesuus gara gaaratti ol ba'ee achitti halkan guutuu waaqa kadhataa bula halkan guutuu bara halkanuma kana guutuu nama rabbiif sagadaa bule ati ammas gara galtee obboroo jechuun ganama subi gara ganamaati so aduun hin baane halkan guutuu rabbii isaa kadhataa bula rabbiin gabbaraa bula kanaaf gara isaa deebi'aa kunoo rabbii inni gabbaru san gabbara ammas waan isin ajaa'ibee hin beekne hin dhiifne waan isin ajaa'ibee hin dhiifne kookee tas deebi yookiin bu'i waan isin ajaa'ibee hin dhiifne Yesuus Kiristoos maal jedhe nuti waan sagannuuf beekna isin garuu waan sagadaniif hin beektan jedhe mee akka nutiin saganna akkanne jedhe ragaa isin haa baasu ajiib in saganna qaama jedhe qaamni sagadu waaqan ta'u mee ragaa isin haa baasu maal jedha Yesuus yemmus dubartiinnan yeroon itti gaara kana gubbatti yookiis Yerusaalemiitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira naamani jeen isin waan hin beeknetti sagaddu nuyi garuu waan beeknutti saganna fayyinni Yihuudoota keessaa in dhufa yeroon itti warri dhugumaan sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu in dhufa innis amma iyyuu ga'eera abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan in barbaadaa jedhe amma iddoo kanatti waa hedduu asirraa argan tokkoffaa nuyi kayyee dubbataa eenyunni Yesuus amma iddoo kanatti nuyi jedhee yeroo dubbatu kana Yesuus meeqa